Nameeqan bite beetani birrii 1800 bite. Ku garuu niin isin agarsiisa hordoftoota kiyya waa sagal qaba jechuudha. Birrii 3600 bite isin jedha. Birrii 3600 bite. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي عليك أنا ديجي ورابس نجرسيسا حاجات أمورات التنافانة ترى سنين جد أبليان كيا ماشي عليك كوني كنا ملاماتي هذا ناناتي تيفي هذا معزج كان هذا ناناتي تيفي باين كوني كهذا ناناتي تي هاتي معزلة كهاني موتيو كهافة تقولتها kana mootu iyyuu bootaa qabsiifataa jiranii isiniin jechuu barbaadeeti meeshaa isaanii kana guutuu isaa gatii isinitti himaa haga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaa isiniin jedha baarakallahu fiikum wantoonni isaan qaban kaa tiriilee babbareedaa kana akkasumallee jechuudha meeshaalee lafatti argitan goloobal isaanii distii saramiikaa baaldiiwwan ka harceetti naqatanirraa kaasee haga ka jechuun namni muraasni itti bukeeffatuutitti jechuudha qabdii baarakallahu fiikum guutuu isaa gatii isaa hin dhageettanii isin immoo haga xumuraatitti nafaana turan affeerraa kiyya obboleeyyan kiyya egaa akkasin isiniin jedha meeshaalee kana wanti isin beekuu qabdan karraa kalee bitames jira kasan dura bitames jira jechuudha gatii wal keessa ta'uu danda'a fin isiniin jedhe obboleeyyan kiyyaarra walitti qabatteennan viidiyoo waraabuuf dhufe inni kun xiqqoo agatu bitamee bubbulee jira gayoo sanitti jechuudha qarshii 1600 bitattee isiniin jedha haga 1800 titti jira haati mu'aazillee achi qabdii sun immoo meeshaa irraa kalee bitamee gatii isaan dhageettaniin isiniin jedha garagaratti yaasee isiniin jedha saarbitii sana bareeddutunis furdoma akkasiiti dhugaa baay'ee furdata jechuudha. gatiin isii qarshii 2000 itti aansee joogii kana jechuudha gatii kanallee viidiyoo itti edit godhu isinii hima ammaa fin irraanfadhe isiniin jedha burcuqqoon tuni gatiin isiin dabalte jechuudha baay'ee bareedduudha irrallee hin ka'u laalaa isiniin jedha baay'ee bareeda 3500 jechuudha gatiin isii birrii 3500 bitattee isiniin jedha faarmuzii kanammoo isaan ati naanaati rakabootiin ka isaaniiti meeshaan kuni ka haadha mu'aazii achi bakka haa isaan kana wajji bareedu faskaayin isiniin jedha saarbitiin tun immoo maatii dakana qabdisiini tanni waliin jechuudha ammallee takka asirra kaa'ee akkasii obboleeyyan kiyya gatiin irraanfadhu isinitti maka irraanfadhe immoo maa irraanfattinaan jettanii goloobal sahanii kana jechuudha innis xiqqoo ture walaakin garuu yogguma wadda debitee 9500 hin biteen isiniin jedha itti aansee maamuqaadha gatii maamuqaa immoo isinitti himan isiniin jedha itti aansee zirgii tana 12 qabdi zirgii 12 birrii 1800 bitee finisiniin jedha burcuqqoo tana qabdi joogii kana wajjin baay'ee maachidha meelaala joogii tana birrii 1800 bitee tanammoo birrii 200 biteen isiniin jedha burcuqqoo biraallee asii qabdi burcuqqoo kwaalitii baay'ee bareeddu akkasuma meelaala akkasii walirraa deemtu meelaala hordoftoota kiyya isinitti hin tolu footoo kaafatuufillee warroonni ergachuu barbaadan haala kanaan bakka isinitti tolaa jedhee akkana isinii waraabaa jira burcuqqoo tana meeqan bite beetani birrii 1800 bite እና joogin kun immoo maxachaa qaba baasimi mamiyas keessa joogin kun waan ittiin dhugan qaba jechuudha hasiise sirratti waan ittiin dhugan afiree afur qaba joogin kun kana wajjin miti isi birrii 2200 bite isiniin jedha hordoftoota kiyya eegasi saanii kookisi tanaan maachidha jechuudha tanaan maachidha tirii tanaan jechuudha gatii jara lamaanii isinitti hima isa kana jechuudha albee qaba muruda qaba ammallee mafaaqaa jechuudha kan dinnichaan faaqan qaba maqasii qaba wanni asirra jiru kun guutuun hin jira hin hiiku garuu niin isin agarsiisa hordoftoota kiyya waa sagal qaba jechuudha birrii 3600 bite isin jedha birrii 3600 bite hiiku fi jechuudha meeshaaleen akka ammallee guutuutti hiiku akka hiikane akka dura jirutti namaan deebu akka dura jirutti namaan deebu jechuudha as keessa jira kanaafuu hiiku asumaan hadhanaanii watillee laaliin isiniin jedha albeen haala kanaan hashagamee jira jechuudha kanaaf obboleeyyan akkuma sirra jiru kana jira waan ta'eef hiikuun nan barbaachisu akkanatti naan deebu isiniin jedha egaa akkas obboleeyyan kiyya markajii kana gatiin isa 1800 birrii 50 kanallee gatiin isa kullee tira lama
markajii leetira lamaati. Ammallee wantoota inni qabu kalaalaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Tuni leetira takka tunis akkasumatti qabdu jechuudha. Akkuma kana ishigii jira waan ta'eef hin baasu. Kinootu gingilchaa kana qaba isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkasii ammallee jechuudha. Saachii qabdi jechuudha. Maashina juuzii saachii. Ture garuu xiqqoo biyaansi akkas jaata jalaman gaameshanii fiidiyaan adada argattaniin anillee wanni sooshaal miidiyaa kanarra dhufeef ofillee haga rabbinaa laaffise fayyadamee isinillee fayyaduufi waan ta'eef dirqama yeroo takka qofatti natti ergadhaa isiniin hin jedhu haga rabbi isinii laaffiseen jalaa bitachuu dandeettanii wal qabime. Akkasii isiniin jedha haga rabbi isinii laaffiseen walitti qaqqabattanii bitachuu dandeettanii saanii raanii xiyyatan hawa buleeyya. Raanin tiyatuun birri makuma hin dabaltuun qannasuun isiniin jedha gaafa dabalte immoo dabalte gaafa qannaste isiniin jedha baay'ee bareeddee yuutu ni faa maashaallah. Na akkasii maashina kanallee hunda hin baasu. Akkasii kartoonii keessaan baafne gubbaa qofaan banee isin agarsiisan isiniin jedha. Itti aansee maashina qamashaatii isiniin jedha. Itti aansee shunkurtii kana jechuudha. Wanni inni qabu akkanuma akkasumallee mataa isaa kana buleen kiyya dandeettan ka akkana bitadha. Walaakin wanta balaasha'u jedhu miti lubbuun namaatu kaa hin baddee innillee gaafa rabbitti fideen tabalaasha'a gatiin isaa immoo birrii 4,500 bitamee 3,000 illee rabbi haa godhu 4,500 bitameen isiniin jedha. Gasii saanii abbaa afurii tana meeshaan kuni bakka magaaziina ture isiniin jedhee hundi amma hin bitamne keessa awwaara qaba dhiifama isiniin jedha. Saanii wantana birrii 2,000 biten isiniin jedha abbaa afuriiti isiniin jedha barakallahu fiikum. Itti aansee siiniiwwan babbareedduu tana mee ilaala hordoftoota kiyya mee ilaala dhugaa baay'ee bareeddi. Gatiin isii 9,900. Eegas illee siiniiwwan tana tanallee gatiin isii 2,300 birrii 50. Eega akkas buleen kiyyaa maashaallah na bira salaata jiran inillee salaata biiznillahil kariim. Rakabootii kanallee gatiin isaa qarshii 3,000. Siiniin tuni haadhamu as buleeyyan haadha meeshaa kanaati. Achi taree isinitti himaa meeshaa obboleettii tiyya haadha naanaati geesse. Meeshaan acaccabsiten jedhin ka haadha naaniyyoo sii tartiibessaa jira be. Baaldiiwwan tanallee jechuun buleeyyan. Isin namatti nimtanii waan namni irraanfatu kanneen takkitti isinitti meemi tana yoom isinitti mimme sallaa shunkurtii qabdii sallaa shunkurtii gatiin isaa 900. Akkasuma baaldii leetira 20 qabdii leetira 10 qabdii leetira 20 gatiin isii leetira 10 gatiin isii birrii 300. Akkasumallee buleeyyan baaldiiwwan kana faa yeroo san baay'ee widdiidha yeroo dhiyoo tana lolli jiru saniin biteen isiniin jedha eegasii walii qabee kaa'eefi amma immoo meeshaa isin itti xuxxumurattee jennaan gatiisi yookaan kanarra rakasa yookaan kanarra widdii ta'uu malaa isiniin jedhan irraa kaleessa baaldii hin binne akkasii itti aansee maashina daraqootaati. Maashina daraqootaa yookaan maashina qamashaa jennaani namoonni hedduun maashina daraqootaa jedhaani daraqoota jechuun qamashaasa akkasii isinii tana gatiisii isinitti himaa isiniin jedha gatiin isii birrii 4,000 firee 12 isiniin jedhame hin bareeddu buleen kee baay'ee bareeddi dhugaa baay'ee bareeddi isiniin jedha xiqqoo baay'ee gadi buutellee miti guddoo ol tartellee miti bunaaf bareedan isiniin jedha. Egaa dhammoo asasumaan caqasii faarmuusiin kun baay'ee bareeda dhugaa baay'ee bareeda isuma dhugaa dallaadha akkasumallee jechuudha akka hin qorrisiifne faarmuusiin hundi laaskitii kanan qabu laaskitii kanan agartaniimi hundi laaskitii kanan qabu garuu laaskitii kana qaba. Gatiin isaa lamaan isaa birrii 9,000 lamaan isaa birrii 9,000 bitee faarmuuzii baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa amma ka haadha mu'aaz isinitti hima zirgii tana darzaana firee 12 qabdi ta'an fide firee 6 kaartoonii keessa jirti asumarraa haalaaltaniiti akkasii tuni firee 12 nuu dhufte. Buleen tuni baay'ee deqqataateen beeytanii mibboleeyyan maachilleen qabaa boriiftan inshallah viidiyoo isinii fida obboleettii tiyya maachii isaanii tanaan maachii jechuun zirgii ta kookisii ta shorbaa tirii akkasiin jechuudha. Na akkasii walitti qaqqabee
fida isiniin jedha. Tun immoo tuyyuu firee 12 birrii 2500 bite. Tanammoo firee 12 1800 bite. Baay'ee bareeddi tun wallahi baay'ee bareeddi. Xixiqqoolillee miti saanii bareeddudha. Akkanuma bareeddu buleeyyan bu'aytee bira geettanillee humata akkanuma jirtin isiniin jedha. Itti aansee joogii kana jechuudha. Joogiin isillee xiqqoo malijinnati qaba jechuudha ka haadha naanaatitiin. Baay'ee bareeda. Kaluqa uumite jechuudha warqamman isaa kuni. Na akkasi gatiin isaa birrii 3500 isiniin jedha. Isa kanallee Distii dasii abbaa torbaa namoonni meeshaan irraa ajajatan guutuun distii tana filannoo isaanii godhatanii dasii abbaa torbaa. Dasiidha. Gatiin isii birrii 12,500 biteefin isiniin jedha. Egaa distii saramiikaa kana jechuudha. Cirfaan isaa akkanuma jira kun viidiyoo irratti mul'atu kan akkana jiran isiniin jedha. Meeshaan inni qabu kunniin kakurree isaati. Maashaallah baay'ee quality isaa eeggateeti jechuudha. Distiin kun guutuun kanaan maran jechuudha. Waraqata kanaan maranii. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa itti aansee kuni akkuma kaduraasan ka itti yeroo ittiin hojjetan maxbaa wayitee sanan diratan sanii kuni ka egaa ka ittiin qabatan isa kana ka ittiin qabatan isa kana hin baasu. Akkasii gaa hordoftoota kiyyaa gatiin isii amma jechuudha yeroo ammaa kanatti 17,700 isii bitee isiniin jedha. Birrii 17,000 akkasii meeshaan isaanii kana fakkaata isiniin jedha hordoftoonni kiyya. Amma suroottoo leetira 400 qabdii gatiin isaa 5,000 fi birrii 400 hin bite. Meeshaan kuni gariin isaa bordeema waan ta'eef bakka eeguma dukkanaa'ee waraabeen isiniin jedha. Akkasii